Suurichi baay'ee baay'ee namni na faarsu qaba. Nan faarsu taanaan akkamittan beekamoo argachuu danda'a? Ani faarfamuu qaba. Koin bososne gaaddisa koo jabaa mana keetti maleen wal'aaname jabaa. Badhaasaa tokkoffan dawwala. Waa'ee keenya kana biiroon keenya kun seeraan ilaalamuu qaba. Dafi kottu amma biiroo seenuudhaaf sa'aatiin itti ga'ee jira waan ta'eef dafi biirootti kottu. Guyyaarraa ajandaa hedduutu hojjetamuuf mala. Maaliif namoonni waajjira keenya yoo dhufan seeraan nu ilaalanii boru yoo nu faarsan waajjira keenyaaf gabii gurguddaa argamsiisuu qabu. Yoo nu faarsine garuu akka nuti isaan nu faarsan hin goone garuu bor gabii gurguddaa fi aangoolee argachuu qabu. Kanaafuu waan isaan barbaadan gochuufii qabu. Yeroon sila sii bilbilaa ture moo beektaa baay'ee tokko ariifachaa ture. Karaa baatallee hin qabdu beektaatillee waajjira keenya immoo kabachiisuu qabda turte. Waajjira kana keenya kana jechuudha akka inni biyyattii tana keessatti waan guddaa hojjetu ta'ee kan tokkoffaa ta'ee akka inni beekamu gochuudhaaf hojii kana irratti dammannee hojjechuun nurra jira jechuudha. Tokkoffaa ta'ee akka inni beekamu irratti hojjechuu qabna, xiyyeeffachuu qabna. Kallattii namoonni ittiin booji'aman immoo jechuudhaan ture. Kanas immoo irraa fudhachuu qabna. Xiyyeeffannoo hojii hundee keenya irratti gaafa nu bakka xiyyeeffannee hojii keenya irratti hin hojjenna namni tun jaallatiin nu barbaadee dhufa jechuudha. Kun immoo gaanuu dhagaa jechuudha. Kun irree keenya jabeeffannee hojii keenyaaf. Kanaafiyyuu abukaatoo ta'uu qabda siin jechaan jira. Amma yeroo namoota kanatti daftee dhiyeessuu qabda. Anillee dafee gagalmeessee jechuudha. Waan isaan barbaadan jechuudha. Itti kilaannee galmee sanarratti dhaabbannee immoo hojii keenya cimsuu qabna. Namootaaf immoo karaa saaqinee waajjira keenya kana beeksifnee iddoo guddaa qabu qabna keessaa falatti dagaagsuu qabna. Ji'a tokko gidduutti wanta guddaa irra kun imaanaadha. Namtittiin kun immoo ana caalaa beekumsa qabdi fakkaata. Akka isheen narra caalchiftee beekumsaan namoonni namoota wajjin suuraa ka'ee suuraa koo wajjin akka isaan na faarsan anaan poostee akka isaan godhan waajjira sana keessatti ana qofa akka isaan barbaadan yookiin waajjira kana keessatti ana qofa akka barbaadan taasisuun qaba. Yeroo isheen nama fiddee dhuftuun immoo diraamaa kanarratti nu hojjedha. Kan ta'u malee namtittiin kun dubbii qabdi natti fakkaata. Kun immoo na boossere namoota gaggeesse keen suuraa wajjin ka'ee gadhiisa. Tole. Akkasitti malee hin ta'u. Hojiilee guyyaarraa. Tole. Namoonni muraasni nama meeqaan gaggeessuu qabaarra nama 8 1 2 okay 3 4 5 badhaasaa jirtaati. Asan jira akkam fayyaadha. Jirtu nagaa keessanii. Jira noori kottu. Jirra galata rabbii jirra. Baal guddii taane sin argeeyyuu hin beeku badhaasa. Beektaa ani dorgommii duraan illee beektaa waajjira gadii sanan ture. Dorgommii qabxii guddaa galmeessisuudhaan akka biyyattii kanaatti sadarkaa tokkoffaa qabachuudhaan amma waajjira mataa kiyya qabadheen jira beektaa kun waajjira mataa kooti namni tokko illee na wajjin hin jiru. Waajjira mataa keessanii immoo? Anuma tuuf danda'ee jira beektaa. Namni sammuu cimaa qabu akkas sidaas iddoo guddaatu isaaf mala. Kanaafiyyuu waajjira kana keessatti immoo namni alaafummaa qabuu fi namni waan hundumaa gaggeessuu danda'u anadha beektaa. Kanaafiyyuu maal jechuu barbaadisitti fakkaate? Maarree suura tokko kaanuree poostiin godhaati. Suura tokko kaana. Dirqama nimmaa suuraa na wajjin kaataare. Suuraa isin wajjin hin ka'uuf hin ta'u tokkuma kaana of fedheeti. Poosti goota ka? Poostii godhuuf fedheen tokkuma kaana hojiidhaan namtichi kun beekamaadha. Inni poostii goona. Akkasumallee waajjira dhuunfaa qaba. Waajjira sana keessatti illee nama sana qofa barbaada jettee poostii gochuu qaba. Suura kana poostiin godhuudha. Baay'ee barbaada. Suurichi baay'ee tokko malee. Sanuu karabaata kana immoo jechuudha biyya Ameerikaarraa birrii 20,000 kaffalchiisee fichisiisa.
warra akkasii warra abbaa qabeenyaa akka jechuudha gaasanii deemtaniittu. Sammuun koo baay'ee fagaateera. Raayitan sii godha. Beellama qabda turte miti? Beellama qaban ture beellamichaa fi maqaa keessa irraa fudhi beekaadha miti? Beekaa tumsa? Beekaa babanaan jedhama. Tole. Beekaa tumsa. Tole torbee har'aa sa'aatii meeqatti dhufta beektaa? Xiqqishuu alanaa baatee turta? Siin laala sa'aatii. Eshi bahin deebi'a. Tole. Gurbattiin sun sa'aatii meeqatti jirti? Animma suuraa koo wajjin ka'eera waan ta'eef torbee har'aa amma yoo argiteen boosii waan ta'eef tole sa'aatii 8 booddee hiraftii qabdi. Sa'aatii 8 ajaju qaba. Beekaa kottu. Torbee har'aa jechuudha. Sa'aatii 8 irratti ani asan jira. 8 irratti jettanii ganama garuu qosbootee akka hin dhufne. Ganama iyyuu beellama biraa iddoo biraatiin qaba bakka sa'aatii 8 irratti boqonnaa ture. Sa'aatii 8 booddee jedhi waan barbaanne waliin dhiibuu dandeenya. Hayyee bakka ana fakkaata bakka nagaa. Keessattuu ishee galaafadha malee namtitti. Akkattan suuraa wajjin kaasa malee akkasittiin. Garuu akka waajjirri kun gurmuudhaan baname akka hin baramne. Tole. Gochuun qaba. Nafaarsuu qaba namni. Namni nafaarsuu qaba. Nafaarsuu taanaan akkamittan beekamoo argachuu danda'a. Nafaarfamuu qaba. Nafaarsuu qaba namni. Tole baga nagaatiin dhuftee beekta har'a ganama baay'ee tokkoon barfadhee jira. Innis kaleessa baay'ee hojii gurguddaa irra ture atillee as hin turre. Waajjira kanaa akkasitti baay'ee bareeduusaa waajjira gurmuudhaan ijaarame ta'uusaa itti himee jennaan suuraa kaafatanii sokkanii jechuudha. Suuraa kaafatanii sokkanii? Suuraa kaafatanii. Gaanii ho'aaf bashanii galmeesseen jira jechuudha hojicha irratti xiyyeeffannoodhaan ajandaalee mataa karoora hojichaa hundumaa hime jechuudha. Akkasitti gammadanii jiru jechuudha. Hin dhufu torban kana keessa. Namoota baay'ee galmeessira jechuudha. Ajandaalee ijoolleedhaaf kenneen jira akka galmeessan nama hojii kanarratti. Namoota biyya eessaa fi? Namoota biyya Kaanaadaa fa'aa Awurooppaa fa'aa jechuudha. Warra Kaanaadaa fi Awurooppaa sanaa anatti kenne anatu as sanaa gaazee dafee bituu danda'a keessummeessee jechuudha. Dhufanii taa'amma jechuudha. Torbeetti beellameen jira. Isaanis nama dabalanii dhufuu danda'u. Naannoo nama 1000 kanan galmeessisee kunoo qabadhee jiru jechuudha. Asirratti illee ajandaa kanarratti illee jechuudha. Kanan siin jedhaa namoonni immoo naannoon gurmuun kanaallee jechuudha. Naannoo nama 100 ishii jedhanii jiru jechuudha. Kanan siin jedha hojiin keenya amma waaqeef galannaa ta'u akkasitti eeyyuuf galannaa ta'u hojiin keenya amma akkasitti adeemaa jira jechuudha. Badhaasaan biiroo dhuunfaa qaba jedhu maali biiroo dhuunfaa qabda moo akkas jedhanii poostii godhanii jiru. Silaa natti waliin hojii suuraa kaanii si faarsina jennaan tole jedheen jechuudha. Biiroo dhuunfaa jedhanii maal biiroo dhuunfaa jedhanii poostii gochaa jiru. Nama kana dafa soqaan jiraareen biiroo dhuunfaa qabaa. Dandeettiidhaan illee nama beekamaadha jedhanii poostii godha. Maal jechuudha kun? Na wajjin suuraa ka'u beektaa as keessatti namoonni yeroo baay'ee yoo nalaanis suuraa yookaan beekaadha jedhanii biiroo dhuunfaa jedhuuree biiroo kun saba uummataa dhimmi irratti kan hojjechaa jiru. Uummanni keenya daram addaa keessa jiru akka inni bilisoomuuf jenneeti kan irratti hojjechaa jiru. Biiroo dhuunfaa jechaa jirta. Kun egaa mishigilee dhuuma. Isaantu nafaarsuu jaallate bara. Nafaarsuu yoo ta'e namni kun dandeettiidhaan cimaadha. Nama cimaa immoo abbaa jabeeffatedha. Oromoon waan ta'eef cimaadha namni kun jabeessuu qabna jedhama malee biiroo dhuunfaa jedhamee poostii jedhamu rakkoodhuma jedhee yaada akka kiyyatti gaannoon ta'etti gammadu. Namni nafaarsuu qaba. Namni naan wajjin suuraa ka'uu qaba. Poostuu qaba. Sooshaal miidiyaa qabu keessatti jechuudha. Nama beekaadha. Hayyuudha. Goota kooti. Qabsaa'aa kooti naan jechuu qaba. Kana booddee suurota qabsaa'ota bukkee kaa'ee wantoota garaagaraa fayyadamee waajjira kana dhufuun qaba. Dhimma kee kana irratti egaa mootummaanis ta'e wanta barreessinatti kennanii jira jechuudha. Dhimma gosa kam? Dhimmati ani biiroo dhuunfaan qabatte irratti mootummaan illee hojii kana lakkistee akka baatu kan jedhu barreessee kennee jira. Suuraadhaan beekamtii argachuudhaaf kan hojjennu dhimmi kun dhimma
saba hundumaatidhaaf kan jedhu jechuudha kan mootummaan jedhee jiru ati gaa beekamtii argachuuf jettee hojii itti dadhabne yeroo dheeraa gatii haarsaa baay'ee itti kaffallee kanarraa ayyamuu keetti hedduun gaddaanii jechuudha. Egaa wanti hundumtuu carraadhaan xiyyeeffannee hojjenna inni malee akka ta'an duuba deebitee beekamtiin argadha jettee suura kana akkas goosistu odeeffannoon nu ga'ellee hin jira jechuudha. Odeeffannoon dhufee nu ga'ellee beekamtii argachuudhaaf jecha namni bira dhuftan suuraa ka'aatii poostii godhaa jette jedhanii dhufanii odeeffannoo wanti jedhanii jiru. Namni kun nama akkasii nama dandeettii qabu jedheellee amma dandeettii sii muggutaan ture garuu dhaabbanni biiroo keenya namni kun hojii nuuf agarsiisu jedhee jira jechuudha. Ajaja dhufe jechuudha. Ajaja keessan kana fudhadhaan irraatiin isiniin jedha. Hayyee. Kanan isiniin jedha namoonni Ameerikaa irraa dhufuuf illee kunoo amma naa dawwalaa jiru. Anillee amma misaaf bahuuf hin jira jechuudha. Yaada qabdan yoo jiraate dubbadhaa jechuudha. Kanan jedha wanta gochuu hin dandeenye jechuudha. Ganamaa kee illee kunoo dhimma wakii kanaaf deddeebi'aan ture jechuudha. Namtittiin kunis immoo dhufte kunoo siichi deemaa jirti dhufaa jirti. Ati kan jettee haasa'aa jirtuu fi hojiin kee baay'ee kan namatti hin tolle jechuudha. Ati biiroo dhuunfaadha jettee nullee kunoo adamni nutti kennamee jira. Kan akka seenuu hin dandeenye jechuudha. Sababni isaa biiroon kan dhuunfaa miti kan saba hundumaati kan jedhamu odeeffannoo nu dhageenye ati garuu ittiin faarfamuuf ittiin beekamtii argachuuf jettee suuraa kaasaa poostii nu godhaa akkas jedhaa jechaa turte. Egaa hojii kanarraa akka ari'amtee jirtullee dhageen jira. Kanaafiyyuu hojii gaarii hin hojjenne beekamtii kan namni argatu dandeettii sammuu isaan malee suuraan mini yookaan miidhaginaan mini jechuudha. Kanan jedhu nu dursee jechuudha. Kana 20 afaan fidee bite jechaa turte kanayyuu 20 fidee hattee fidde kanayyuu malee bira 20 eessaa fiddetti gaafa suuraa poostii na godhaa jettee baddeetti kun 20 kan keeyyuu kan biiroo dhuunfaati jechuudha. Malee kan akka kee kaa'atamin jechuudha. Kanan jedhu malee kanan siin jedha ka. Maqaan balleessina daraa kee narraa baay'een. Eessan baa biiroon kan kee miniitii Ani fi kottu hojii gadhiisaan jira narraa baay'een. Kanan siin jedhu immoo immoo akka tokkotti kanan si gootu dandeettii sammuu keeraan beekamtii argachuuf tattaaffadhu malee suuraan beekamtii argachuudhaaf hin tattaaffatin siin jedha. Kanaafiyyuu biiroo gadhiisii kaanuunis akka nu hojiin seene nu gootee jirta. Hayyee ka maalan jiraamne hedduu sitti haareera garuu. Umni kiyya kana taate. Tole. Nan deema. Hawaa miti. Garuu sammuu koo hojjechiisee akkan jijjiiruu danda'u ofa amansiisa abdii koo hin kutu. Namni gaafa abdii kutee kan inni du'e addunyaa kanarraa jedhames. Tole.